Ada tumura keenyaatitti qalbii keessanii nufaan turan. Arsoomni qorsoma. Uummata asii biratti ormummaan ta'a arsoomni qorsoma. Waa jechuun kayoo laalaan bareeduun, kayoo nama bira taa'ee bareeduu fi kayoo uffatan nama bareechisuudha. Kanaaf uummanni asii ormummaan ta'a jedhan. Uummata asii biratti wanti ormummaa caalaa bareeduu fi nama bareechisuuf hin jiru jedhamee amanama. Uummanni kun aadaa, duudhaa, seenaa fi afoola mataa isaa kan qabudha. Arsoomni oromummaa malee oromummaan tokkummaa malee hin midhaagu. Bareedinni duudhaa tokko akkaataa inni hawaasa isaatiif bu'aa buuseen leellifama arsooma. Asiin ganama akkaataa uumaa ganamaatiin seenaa fi safuu ofiitiin, aadaa fi duudhaa ofiitiin, dinagdee fi siyaasa ofiitiin, balaa fi falaasama ofiitiin bulee kan bulfatudha. Asiin ganama wal gargaarsaan beekama. Inni sun aadaa fi seenaa ofii kan qabu, loogoo fi afoola ofii kan qabu, dinagdee fi hambaa ofii kan qabu, muraa fi murtii ofii kan qabu, daangaa fi murtii ofii kan qabudha. Asiin hojii isaatiin arsoomni isaa leelliseen malee akkanaan lafaa ka'ameeti miti arsoomni qorsoma kan jedhameefi qorsoma. Arsoomni qorsoma jechi jedhu kun uummata Arsii biratti jecha dagatamuu hin qabnee fi faaya oromummaan qabdu keessaa isa tokkodha. Jafaafamuu fi kunuunfamuu qabudha. Qorsoma jechi yeroo uummanni Arsii haala rakkisaa fi haalessaa ta'e keessatti kan waliin birmatu jechuudha. Ittiin bulmaata Arsii Sikkoo Lamboo keessatti Arsiin yeroo seera baasee lallabu akkas jedha. Kana deemtuu dibamaa gaafachuu ollaa gargaaruun, hangafa kabajuu, maanguddoo kabajuun, dubartii kabajuu, ilma namaa namummaa isaatiin kabajuun, daa'imman aadaa fi adabaan guddisuun, seenaa fi aadaa ofii beekanii ittiin buluu fi ittiin boonuun waan kaleessaati jedhan. Arsiin seeraa fi sirna kan waan qabuuf uummanni Oromoo hundi isaanii arsoomni qorsoma. Arsiin jirtu duute hin jirtu. Gadaan Arsii Arsiin kan dhugaa, dhugaan ka'uu maatii jechaa turan eeyyeen dhugaadha. Arsoomni qorsomaan qorsomni dawaadha. Manni Arsii gaafa seera turee lallabatu uumaa isaa dinqisiifachaan, wayyooma isaa eeggachaan uumamni hir'uu biyya lafaa lallabatan ilaalchaa fi sirna sabni tokkoon yeroo dheeraaf ittiin fayyadamaa ture duudhaa jedhama. Duudhaan aadaa hawaasa Oromoo keessatti beekumsa ganamaa kan siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaatiin wal qabatu kan qillaa qabnee fi hin faalamne qaba. Haalli waliigala Arsii Sikkoo Lamboo ittiin jiraatu arsooma jedhama. Uummanni Arsii akkuma aadaa, duudhaa, safuu, seenaa fi ittiin bulmaata bareedaa qabuun dabalataan uummata Oromoo fi Oromiyaaf hayyootaa fi iddoolee seenaa qabeettii hedduun gumaachira. Isaan keessaa akka fakkeenyatti madda waraabuu, Urma Soofumar, Abbaa Murtiin, Dirree Sheekanaa Hussein, Odaa Roobaa, Aanoolee fi Ashallaamam seenaa bareedaa waliin uummata Oromoo fi Oromiyaafis gumaachira. Daakuu waraabuu baroota dheeraa dura maddi waraabuu irtuu amantaa fi siyaasaa uummata Oromoo akka taateen seenaa irra qaba. Akkasumas naannoo jaarraa 16ffaan maddi waraabuu caffee sirna gadaa ta'uudhaan uummanni Oromoo akka heeraa fi seera tumatee ittiin buluuf qooda isaa irraa eegamu baatee jirti. Manni Oromoo duudhaa gabrummaa ofirraa qolachuudhaaf qomoon Oromoo hundi isaanii gara madda waraabuutti godaanuudhaan miidhaa irra dandamachuuf of ijaaranii jiru. Gosoota Oromoo caffee madda waraabuutti seera tumatan keessaa Sikkoo Mandoon, Maacaa Tuulamaa, Saaboo Boornaa, Qontumaa Daa'imuu, Bitoo Humbannaa yookaan Afran Qalloo fi Raayyaa Saboo bakka ta'an ragaan maanguddoota irraa argannee ni ibsa. Akkasumas tokko tokko isaanii gahee Oromummaa akka bahaniif abbaan gadaa waraabuu jiru hirmaa keessaa hayyoota fiduudhaan dirqama Oromummaa isaanii akka bahan godhee jira. Kanaaf gaafa sirna gadaa dubbatamu abbaan gadaa waraabuun jiru irraa dubbatamu hin qabu jedhan. Ani Oromoon lubaan bula malee qubaan hin bulu jechuun
halkan guyyaa diina dura dhaabbachuun osoo hin jilbeeffatin guyyaa har'aa kana hin gahaniiru yookaan akka kitaabni seenaa fi qabsoo Oromoo jedhutti weerarri Oromoo asii irratti godhame lola calanqoo lola jalqabamus xumurri isaa garuu lola calanqoon booda akka ta'e kitaabonni hedduu fudhataa bahu. Bara 1881 irraa hanga bara 1881 lola waggaa jaha adeemsifameen asiin kuma kudhan tahiyyoo du'an lola fulbaana jaha 1886 taasifame qofaan asiin kuma kudhanii lama ta'uu wareegamanii jiru. Inni kun tilmaama maanguddoo argaa dhageettiitiin. Diinni uummata Oromoo Minilikiin turfamu uummanni Arsii loraan dhumuu dinnaan dhukkuba Gifir jedhamuun akka qabaman godhe. Namaa fi loon isaanillee akka dhuman taasisee jira. Haalli dhibee kana ittiin babal'isuu danda'an buufata irratti facaasuun akka ofirraa eeguu hin dandeenye gocha suukaneessaa kanaan raawwateera. Uummanni Arsii eega dhibee fi dinagdeen illee laaffateen booda Minilik haala salphaadhaan gabroomsee bulchuu jedhee yaadus akka fedhasatti uummata Arsii qabu hin dandeenye. Lola mootummaan gabroonfataa taasisan keessatti akka uummata Arsii cinannaan dura dhaabate hin jiru. Lubaan bolla malee qubaan hin bulluun dhugaa taate. Seenaa aanolee haa yaadataniif malee haganaa miti. Kitaabni itti aanu seenaa aanolee bal'inna. Galatooma waan dhaggeeffataniif yeroo keessatti fayyadamuu waan qabnuuf gabaabsineetiin kitaaba keessaa kan dubbifame. Kanaafuu amma gabaa sagantaa itti aanutti yeroo seenu akkuma jalqaba irratti beeksisu kitaabni shanii asitti qophaa'ee jira. Kitaaba shanan kana caalbaasiidhaa fi garuu caalbaasiin duratti kitaaba kana namni fedhaan waan dandeettuun dhuftee fuuldura kanatti mallaqa isaan malu akkuma kitaaba seenaa isaa dhageettetti as dhiyaatee fuuldura kanarratti waan sitti tole hirmaachuu dandeette. Carraa namoota hundaaf kan jenne guddaa jenne shamala jenne dhiira jenne harka keessan baasanii fedhiidhaan dirqamaanii miti yoo fedhii keessaniif daqiiqaa fakkaatu ni kennu. Namni fedhiidhaan gamana baatee kitaaba kana gatii guyyaa addaa isaa mala jettu dhuunfaa keetii kitaabni kun akka saaqamuuf fedhii jennitu. Carraasaan shanii fedhiidhaan garanta argattan garastee jirti. Garuu kaasee haabaatiif jechuudha hamma dandeessanii akka bantan gara waltajjiitti sinafeera nama shanii. Yeroo kaaree keessaa nama shanii gara waltajjiitti dhuftanii kitaaba Asoomni Qorsoma jedhu baruuf deemna waan ta'eef dursitaniitiin akka hirmaatinsi jedhu. Dhuunfaadhaan mi'aadda turummaadhaan kitaabni Asoomni Qorsoma jedhu. Terraih Dr. Muhammad Kadiri hasilnya saya wae asumati fi Oromoo raatan kanaafuu sirna kana waliin sabat kitaaba saaqoo namni fedhiidhaan sirri hanga bitaan hawaasaa yookiin gabala wal dhuftan fedhiidhaan fedhii isinii kennee kitaaba gatis kan jenne guddaa jenne shamala jenne dhiira jenne hundi keessanuu yoo mareecha barbaadde kitaaba isinif kennee jira. Abdiisaan sadii bashaqaa gabana koottaa fuuldura kanatti waan usaafoo qabdaniif abdiisaan gabana koottaa maqaa kee Jamila Mustafaa Funaafaa Fayyattii Hamilee Dhiqaataa Hamilee Jodaa Siinjala seera kana keessee nama maqaa keessan harka baasan dirhama kumaa dhibba shanii eeggatetti fikiriitii gabanaan dhufta. Saakensaa gara caalbaasii seenee caalbaasii gana baruudhaaf deemaa jira. Saakoodhaaf Jamilaa fi Abdiisaan dirhama qabatanii gabanaan dhuftu kan itti dabalatan waan dandeessan guddaa jenne hamma dandeessanii fedhii keessanii kaashii qabdanii garanti akka nu dhuftaniif. Nama lama argannee jirra. Jamilaa fi Abdiisaan Sayyid. Sadii nama shan barbaadu. Nama shan. Fedhii maangoota maqaa keessanis barbaachisu waan ta'eef.
isinitti fudhadhu waan ta'eef gamanatti nama fedhaan ofii kiyyaa kaasee kitaaba kana nuuf bananii sana booda gama caalbaasiitti seennaa sanneen keessa directly ወደ ጫልባሲ Urfaano jedhanii jamiilaan kitaabuma kana saakumaaf dhuftee caalbaasiif miti. Fakkaattuu isiin barbaadame nama akkasii kitaaba kana baruudhaaf isitti naa dabalatan. Kitaaba sammuu jedhu waan ta'eef namni afurii garanti dabalatan jechuudha. Kana keessatti garuu kitaabni saamuudhaaf osoo manguddoonni garanti argamanii baay'ee gaarii jira. Manguddoota yeroo kennaatti fayyadamuudhaaf itti aansuun dhimmoota namoota shanii sadii fedhiin as kaasnee ulfina guyyaa kanaa kabaja kanaa balleqa kaasee malee kaasiidhaan kan hubantu adda kitaaba guyyaa har'aa adda boonsaadhaan Jamiilaa Mustafaati. Itti aansee nama afurii immoo hin barbaada waan ta'eef barreessaa kitaaba kanaas fuuldura kanatti ni affeerra. Kitaaba kana sagalee isaaniitti nuuf hordomanii gama caalbaasiitti seenu. Kanaafuu jalqaba irratti kitaaba kana wajjin taa'anii akka nu bananiif durataa obboleettii Dubaayii fi Imireetota Kaabaa obbo Idris Dubsirootiin gamana affeera. Hamileen gamana affeeraani. Hamileen jechuun hamilee anusfaa shagaran. Hamilee keessatti dhaabe. Maal waan nyaanne uffata doktora kabajaas abbaa kitaabaa Doktor Muhammad Kadiris asitti argamu. Itti aansuun Sheekh Abdurrashiid Abdoo Gammadaa gamanatti nu argamtu. Sheekh Abdurrashiid kennaa hamilee nu kennaafi. Hamilee nu kana aansee Doktor Abdulwahaab gamanatti nu affeeramtanii nama tokko bilchiif kennaa isaan dhowwaa. Dr. Abdul Nasir. Dr. Abdul Nasir isinis hamileetii Abudaabirra. Hamilee keessan hedduu xiqqaadhaa. Qarreen takka keessa jiraatuun dirqama. Kitaaba kana egaa isaan hundinuu guyyaa addaa Jamiilatu dubbane kitaaba kana saaqalee hundi isaaniitu isa doktora irratti nu farramsiisanii kitaaba keenya eebbifnee gama keessanitti dhiyeessinan. Maal taate jiru? No. Doktor Akkasii caalmaan keenya waan isin immoo warri qarreen dheeroo isa guddiidha. Waan ta'eef kiisii keessan Jamiila maqaan isin garuu meera Jamiila dhageenye. Namni kitaaba kana dhugama seenaa guddaa dha jechuudha. Kanaaf kitaaba shan tokko baay'ee jira. Kitaaba kana keessaa kitaaba kan inni tajaajile murteessu immoo seenaa jechuudha. telefoona biraatiin deebi'ee seenaa kun chaarjii cufaa jira.